أنا بر Abduse, من mana أورمو tisiin فيسبوك dhufin amma عند na kaakee. Wallahi wabillahi dhakaa guurradhee mana tisiin dhufin. واحد An safaataa fi warra أبا tiktaakis tin سفاتا fakkaatu. كان كسكتي No, تري ما جت an qabaa. أكنا Abduse ما برا piraanki bee. Wallahi كان wabillahi mataa kan kee dhiiga siin godhina mana sii dhufee. Ani Safaataan jireenya dhufee. kootti dhaggeeffatu kan jireenya kootti nama tokko sodaadheen beeku. Ansi ilaal akkana qabeetuman ilaal biyyatti ta'e koo yoo dhaggeeffattee ta'e seenaa kan koo warri beekan sitti himan. Intalli tokko akkuma kana gizee tokko dhiifama na gaafadhu diddee jennaan hirru kunne teessaatti buudha akka jennaan daafichaan hamma yoona mana yaalaa jirti rifaatuudhaan. Ati garuu faayiroo keessa jirta dhiifama na gaafadhu dubbii gabaabsi sukkaarri koo dabalaan namni na qabuu danda'u jirudha. Dhugaan siima. Ati akka nama baratee jettee sanuyyuu doktora guddaa kanaan akkamitti anaan hin baranne Akka nama maal baratetti haa jechuudha? yaadnu. Ati akka nama baratetti yaaddu. No. Maki sagalee gadi qabe sanu quba raasaa naasayin quba natti raasin maal jechuun inni akka dhaasof quba raasin Piraankiin quba na kan godhu gadi jirta. Sirraan haara dhugaa yoo piraanki taate aareetiin jiraani. Maal taate koo naaf hin galle bara yoomiin si arrabse eessatti si arrabse. amma akka Amma nama kan barate jette awwalammoo bu'i gadi mana kooti akka barbaadan si godha sin darba jette maal jechuu barbaaddeeti inniti mana keeti mana kan kee mana jannataa seete inniti mana kootiin si darba jette yoo ta'e anis fooloo 300 gadi hin qabu moo maal jechuu barbaadde inniti immoo akka nama baratee jetta lammaffaa sadaffaa yeroo haasoftu quba kana raasa haasoftaati naman kabajju na kabajuu diddaadha moo doktora guddaa waggaa 27 barate kan dhiifama na gaafadhuuti ummanni haa dhaggeeffatu dhiifama abdussee goota oromoo jedhi laa kunoo an sodaa tokko laalsiimee yoo jiraachuu fedhe dhugaan siima jabaadhuu sin maki sagalee ol fuudhiitti amma immoo dhiifama natu balleesse jedhu ol fuudhu sagalee akkasi kana qofatti waleetu nu araarsan sin dhagawan. qoyaan bar kana dhibee barsanii miti. Ani eessatti si Wayyoo arrabse abdussee intalli haasaa biraa softi dhiifama anatu sitti balleesse kana qofa wanti anaa si walitti araarsu sin dhagahu gadi si buusa ittee bar. Ani kana dhibee bari. Warri No. hundi namni hundinuu na arrabsaa dhiifama na gaafadhu. Qoyaanii tun ma akka No, dhaggeeffadhu mati qubarraa sin quba gadi qabe harka kee gadi qabe haasa'e tokkoffaa quba ol kaaftee na wajjin haasa'uu hin danda'amu. Maaliif an nama guddaa namni quba olitti kaasa haasa'u miti nan sodaatama baay'ee. Ati gaafa qaamaan na argite ija keessa akka ol jettee na laaltuu hin dandeenye beektu. Kostor jedhee nama haasa'uudha bara. Nama kostor jedhee sodaatame karaarra deemu kana qubatti raasa haasa'u maal jechuudha. Mee dhuguma ati nama bakka mana keetii fooqii meeqa faara akka jirtu amma natti himi amma yeroo kana bakka jirtu naa himi. Bakka jirtu qofitti miti abdusseen dhuguma sodaataadha dhufuu hin danda'u jedhi naa himi bakka jirtu. Lookshina naa ergi. Dhuguma jagnaati ergi. Abdussee piraankiin godhu jirta moo? Abdussee jedhu doktor Abdussee dha maqaan koo Abdussee jedhu kun way arfaffaa itti dabaltee tuffii tokko akka nama baratee jedhu lammaffaa gizee meeqara deebite Abdussee jettee na waamen doktor Abdussee Oromoo jedha maqaan koo asirraa dubbisi kuno Abdussee jechuun maal jechuudha? Okay, ayyee mana kiyyaarraa narraa gabbuuta dhiifama waliin. Jaarsummaa dubbatee waan ati balleessitetti ni madda dhiifamutti gaafachiisa dasii ol gati. Dasii yoo jiraatte lakkoofsa tokko naa barreessa. Dhageeffadhu du'eetiin guwwadhee sagal guwwadhe malee dhiifama sin gaafadhu. Maki tokkoffaa irratti an eeggatela gaafa eeggadda adabbiidhaaf dhaggeeffadhaan akkan kabaja namaa qabu gaafa adabbii sooma keessa birrii 1000 kana kan sarsiiftullee ansi sodaadhee otoo hin taane kabaja ummanni adabbii natti mureeffan si adabbii koo fudhee si jedhe. Ammaati Abdussee dhiifama gaafadhuu siin jedhe afaan Oromootti laa kun irra deebi'a iqirtaa xayyiqi yoommoo afaan Oromoon beekamte. Eenyu Abdusseen kan hin dhiifama gaafadhuuf? Dhaggeeffadhaa warri koomenti Ingiliffaan dhiifama gaafadhu jechuu qofa naa barreessaa. Tell sorry. Say sorry Dr. Abdussee. Say Ingiliffaanis. Say sorry. I am doctor. Say sorry Dr. Abdussee. I'm really sorry. Kana jetta Ingiliffaan. Oromiffa yoon beektu ta'e Abdussee dhiifama jechuudha afaan Oromootiin. Ana sitti balleesse. Anatu dogongore kana laal walitti nu araarsuu danda'u. Ingiliffaan say sorry I'm really sorry. Kana wanti sirraa fedhu. Kana yoo dhugumaan nagaa barbaadde doktor jedhe Abdussee kana booda akkasitti waamamuun fedhu. Jabaadhu. Ani jireenya kiyya keessatti waan hin balleessin. Wayyee dhaabbannaa fi qolee jallisee na sayin alaa tokko seeraan taa'aa ta'e qolee akkana godhin iddee tokko taa'aa. Sanii miti. Iddee tokko taa'aa ta'e hin jedhin. Miti maaliif qolee lalaaf taate raafoo qolee akkana jedhin iddee tokko taa'ee haasa'i. Shugguxii ani shugguxii dabar gatiin intini ta'e bakka tokko na kabajuu diddamu shugguxiidhaanis yoo shugguxii ta'e qolee raasaa hin haasa'in
قولنا تنا الراسين كبرى سنان ناسين أكنت اليد أنا بدين خيواني بين نفسي نرب سنوانتي من دي فمس ساوان جافر بعدين كده تكفين أكنا ما برجع تجتنا الرصيد أني نما أورمون كبجة دكتور ما كان في مبرن نجت شو دمو مال برباد كان إفنا أقولي تكفى أكنا ما برت ما منانجت تكفى جبات خانة نايمي لما فمال جت شوف كوبنا ترافت يا رواس of تلا أكنا يتلا إلا أكنا يت مال جت شو سوداچي سادا مود مال جت شو دفون جبات ما كي يتعلستنا لالين كدوبات دوره وي أكم كوبا ولا ركيت تيتنا لال دوبات دوتي وان أكنا ما برت نانج ناجايب إيش بك mana kam jirta ati naannoo kam jirta shaaraan nuuraddiin jirta moo naannoo jirtu naa himi ayyee mee naannoo jirtu naa himi amma ani koo halkan himi hayyoon sa'atiin manati jirtu dhufuu dhiise abdusee mite tu ati narraa ba mee eessa jirta fooqii mee qafaara jirta bakka jirtu naa himi kana qofitti waliin nu galcha kana qofan see himaan bakka jirtu naa himi amma kan ammanatti sodaattee haasa'uu dadhabdu sila akkamitti jettee qubannatti raaftee bakka jirtutti minaamin maal jechuu feet amma gaabbiteetti oromoo dhiifama godhuu fi na sodaattee kunoo quba nyaataa jirti daafteettidha amma akkanatti daafuun kee gaarii ani amma garaan laafa akka oromoo ilmoo no akka nama ilma oromoo tokkooti gaafati daaftee akkana garaan no obsi daangaa dabaluu qaba hajii oromoon ati anarratti akka jirtu maal gochuuf laata miti diyaasboraa tokko ol galfattee fayyinatti dhaaddataa turte bar amriilii minaamin maal jechuudha qoy intalli amma sira si bira turte sun ingilifaa softee na arrabsite tokko fa mana keetti na arrabsiif amma gastii baniiti ol deebisi intanii kan ol deebisi warra ilaa nama dhufee jaarsummaa seeraan dubbatu qofa ol galchi. Ati nana jajjookee namni ol galchu nama waliin galchin kun mana kiyya malee mana keetiin. Jaarsummaa maaliif ol galchaanaaf si walii fixannaa okay amma dhiisa asirratti. No maal fixachuu. Bakka abduu seegee. Okay. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Nama dhibba nuu guutee mini gaa bakka. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya doktorri keessan ammuma ajandaa uumee kennan. Nama 100 irraa nama 539 fiduu isaatti mee harka rukutaa dhugaa dubbachuu. በጣም አክተር ነኝ እንዴት አንበሳ ኖ አብዱሴ ትወናን እሺ እንዴት በነገሩ ነው መጥበጥ ቆራ ነው መጥበጥ ቢላ ላይክ ወላሂ ይችላልው ናሩኩታ አርከ ዱጋ እኔ በጣም ከባድ ሰው ነኝ ነመ ዲበራ ደቂቃ ከሰ ነመ ዲበሻን ፊዱን ቀበደ ፊዴ ነው አይ ኡማኒ ኬኛ ኩንሞ እዴ ግርግር ጃላታ ወረብ አብዱሴ ፕራንኪ ረቲ አም ሪሊ warri pirankii ta'uu wallaaltanii hanga dhugaa fakkaatutti shakkitan. No maakinuu hedduu ta'uun ta'e bara. Way abdusee